Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu baga nagaa taatanii walitti deebinee jirraa. Egaa walirraa fagaachuunis hin ta'u, qaceellootti walitti dhiyaachuunis hin ta'u. Yoo walirraa fagaanne wal wallaalla, waa walirraa barachuu dadhabna. Carraa waa walirraa barachuu dhabna. Yoo baay'ee walitti dhiyaanne immoo keessa wal barreetii wal keessa gangalanna. Akkasi ajaa'iba. Waan dubbii kana gidduu kana fuula miidiyaa irra deemaa jiru waan hedduutu jira. Wanta dhimma keessumaa jeera Ramadaanaa kana keessa amantaa Islaamaatiin wal qabatee hedduutu jira gaa. Waan karaa irratti faxarsiisuu, inni kaan lakkii faxarsiisuun bidaadha hin ta'u jedha. Inni kaan immoo lakkii karaa irratti faxarsiisuun rakkoon qabu miskiinatu nyaataa, nama waan qabnetu nyaataa jedheeti akkasitti walitti duulaa jira jechuudha. Kun bidaadha, kun haraamaa, kun shirkiidha. Kun kufriidha, kun zulmiidha, ganamaa galgala akkasitti uummanni keenya bida'aa keessa wal buusaa jira, shirkii keessallee wal buusaa jira ufuma isaatii, islaamummaallee namarraa mulqaa jira, kufriillee namaa kennaa jira. Kufrii kan namaa kennu nama miti. Islaamummaas kan namaa kennu nama miti. Rabbumatu namaa kenna. Mee namni tokko ati islaama miti jedhi nama tokkoon. Islaamummaa yoo ati kenniteefiti irraa fudhachuu dandeessa. Meeshaa miti yookiis waan gabaarraa shaqaxa abbaa barbaaddeef kennitee abbaa barbaaddeef dhiiftu miti jechuudha. Islaamummaan badhaasa rabbiiti, kenna rabbiiti. Waan rabbiin namaa kenne tokko ati irraa fudhachuu hin dandeessu, mirga ittiin qabdu. Walumaa galayyuu bidaa, shirkii, munkaraa fi waan fokkattu irraa rabbi nu haatissu isiniin jedha. Islaamummaan kan isheen ergamtee fi ganamaa galgala bidaa haasaa ooluu, haraama haasaa ooluu, shirkii haasaa ooluu qofaa miti. Islaamummaan waa hundaan guutuudhaan ergamte. Waa hunda guutuu haala ilma namaa, haala haywaanaa, haala biyyaa, haala biyyoo, haala ollaa akkasi waan hedduu of keessaa qaba islaamummaan. Abbaa hubatee ilaaleef. Abbaa hubatee ilaaleef waan hedduu of keessaa qaba. Abbaa dubbisee, Qur'aana Rabbii dubbisee, shari'aa ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhaamsa isaanii waan isaan dubbatan nama xiinxalee ilaalee fi islaamummaan madda furmaataati malee madda rakkoo miti. Har'a garuu uummanni keenya madda rakkoo walitti taasisaa jira islaamummaa. Islaamummaa fuudhee madda rakkoo walitti taasisaa jira. Silaa hubannoo isaa qabaannee fa'atabiruu yaa ulil albaabi. Fa'atabiruu yaa ulil absaar. Osoo gamaggamnee osoo xiinxallee islaamummaan madda ilma namaarra darbee madda haywaana makluuqa dachii kanarra jiraatuuti. Har'a mashaayikonni keenya yookiis maashaallah ulamaa'onni keenya silaa iskoolaara nuuf ta'anii kitaaba fa'aa xabba'anii nuu baasanii bareedaadha. Maaliif daawwaan waan hedduurraa dhaggeeffatama. Waa barbaadde miimooriitti nattee dhaggeeffatta. Silaa gaafumas waan tokko ka'u bidaadhaaf shirkiidhaaf dullaa guurratanii walitti ka'u. Garuu kana qofaaf hin ergamne. Mee seenaa nama tokkoonis yaadachiisa. Nama kanan argitu Abul Qaasim jedhama. Rahimahullahu rabbi sarraa haa jaallatu. Abul Qaasim lammii biyya Ispeenitti dhalatan. Abul Qaasim Ispeenitti dhalatan Abul Qaasis jette warri laatiiniidhaan akkasi. Bara 936 biyya Ispeenitti dhalatan. Namni kun Father of Modern Surgery jedhamee beekama. Father of Modern Surgery jechuun abbaa yookiis meedisinii yookiis abbaa doktora biyya kanaa jechuudha. Yookiis abbaa doktoraa jalqaba yeroo jalqabaatiif namni meeshaalee sarjerii, meeshaalee opereeshinii ittiin godhan osoo addunyaan kun waa'ee fayyaatii fi waa'ee doktorummaatii fi waa'ee kitaaba meedisinii hin barin dura namni kun Abul Qaasim kun meeshaalee 200 ol hojjeteeti gumaache addunyaa kanaaf. Doktoronni addunyaa kanaa kan isheen itti fayyadamaa jirtu waan namni sun gumaachee lafa kaa'edha. Mashaayikonni akkasii argamuu qabu. Ulamaa'onni akkasii argamuu qabu. Wanti inni gaafas barate waanuma har'a jiru Qur'aana Rabbiitiif hadiisa Rasuula Rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Namni kun Abul Qaasim kuni lammii biyya Ispeenii kitaaba meedikaal insaayikiloopiidiyaa jedhamu tokko barreessaniiti addunyaa kanaaf gumaachan. Doktoronni fayyaa meedisinii yuunivarsiitii kam keessatti doktorri kitaaba kana hin dubbifne jiru. Yeroos afaan Arabaatiin barreeffame amma afaan Ingiliziitti jijjiiramee jira. Insaayikiloopiidiyaa kitaaba jedhamu tokko barreessanii addunyaadhaaf gumaachan. Kanaafi islaamummaan madda rakkooti malee madda furmaataati malee madda rakkoo miti. Rakkoo keessa wal bubuusuudhaaf hin ergamne islaamummaan. Ilma namaa kamiyyuu zulmiidhaa fi nifaaqiidhaaf, riyaa'iidhaaf, sumaa'iidhaaf, laaquudhaaf hin ergamne, irraa sodaachisuudhaaf ergamne. Akkasi har'a maali waan kana yoo gadi fageenyaan hubanne seenaa kana dudduubatti deebine yoo hubanne dudduubatti deebine yoo xiinxalle islaamummaan ida akkana jechuutti
irriba keessaa nama dammassaa jechuudha. Irriba keessaa nama dammassa. Hayyoonni akkas akkasii kun hedduutu jiru. Hayyoonni akkanaa kan islaamummaadhaaf gumaacha godhan addunyaa kanaaf gumaacha godhan Qur'aana Rabbii hadiisa Rasuula Rabbii alayhi salaatu wasalaam baratanii addunyaa kana ittiin jijjiiraa turan hedduutu jiru. Kanaan duras isinii maxxansaan ture ammas gara fuulduraatti isinii maxxansa. Kanaafuu islaamummaan madda furmaataati malee madda rakkoo miti. Islaamummaan kun badhaasa waan ta'eef badhaasa Rabbi nuu kenne kan ammoo fudhannee irraa fayyadamnee ittiin akka nuti makhluuqa kana gargaarruuf akka nuti makhluuqa kana kabajnuufiti Rabbiin islaamummaa nuuf ergee jechuudha. Akkasi malee ganamumaaf galgala shirkiidhaa fi bida'aa akkana jechaa ooluun islaamummaallee xiqqeessaa jira jechuudha. Islaamummaan silaa akkas miti akkas hin turre. Maaliif har'a waggaa 1000 durati namni kun Abalqaasim kun waggaa 1000 dura akkaataa opereeshinii itti godhan kutaa da'umsaa kutaa ciisichaa kan akka meeshaalee distillation and sublimation jedhamu fa'aa urkisiisuudhaa fi danfisiisuu kan jedhamu akkasittiin uummata isaa tajaajilaa ture jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Abalqaasim who is inni muslimaa jechuudha. Islaamummaa fahame islaamummaatti hojjete islaamummaa dhugumatti itti amaneeti Qur'aana Rabbiitiif hadiisa Rasuula alayhi salaatu wassalaam action and reaction da'awwaan ati gootu fakkeenyaaf da'awwaan ati gootu waan ati dubbattu namni tokko gaafa da'awwaa godhu bu'aa lama argata. Bu'aa lama argata. Tokko nama tokkotti himeeti nama sana qaceelcha. Lammata immoo wanti inni hime sun isa keessas gasse seenaa deema. Qoma isaa keessa laphee isaa keessa onnee isaa keessa seenaa deema. Kanaaf action and reaction jedhe. Aristootil maal jedhe? Aristootil action seera Newton waan jedhamu tokko jira natti fakkaata. Hin beektu seera Newton. Kubbaa tokko fuutee girgiddaatti yookiis muka wayiitti yoo dhiitte kubbaan sun achitti deebiti. Maal jedhamti? Action and reaction. Akkas jedhamti jechuudha. Kanaafu isa Aristootil jedhe sana Rasuulli alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 durati nuuf himanii jechuudha. Adeemsi islaamummaa akka kana. Islaamummaa akka malee itti fahamanii, islaamummaa akka malee itti fudhatanii, Qur'aana Rabbi akka malee xiinxalanii, akka malee hubatanii, definitionii isaa, fiqihii isaa hubachuu dadhabuun karammallee nama oofeeti, nama biraallee akka inni bakka biraatti kufu nama taayisaa jechuudha. Akkasii. Gaafan jedhu kana islaamummaan madda furmaataati kan hin jedhu kana yeroo hedduus kan islaamummaatti dhagaa darbatantu jiru. Islaamummaan jihadistiidha. Islaamummaan jihaadaan dhufe. No, jihaada miti. Jihaada miti islaamummaan. No, it is not revolution. Evolution. Islaamummaan adeemsa keessa babal'ate malee, da'awwaadhaan babal'ate malee, fincilaan hin babal'anne. Fincila miti. Islaamummaan kan ittiin babal'ate. Adeemsa keessa namuu ta'ee fi jennaan da'awwaan itti himamee islaamummaan akkas akkasii fudhu jennaan fudhachaa dhufe jechuudha. Evolutioniidha malee inni kun revolutionii miti jechuudha. Haalli islaamummaa kanan isiniin jechuu barbaade inshallah walaa eeggannu walaa qusannu gaafa nama tokkotti quba qabnu abalu kufrii abalu munaafiqa abalu jal'aa abalu qajeelaa eenyutu sitti hime islaamummaa keessa hin jiru kana murteessu rabbii khaliqa samaawaati wal ardiidha. Namni tokko hagam jal'atee hagam yoo daangaa irraachi ba'e rabbiin isa qajeelchuu danda'a. Kanaafu gaafa quba tokko asitti namatti qabnu qubni afur immoo nutti qabamtee jirti jechuudha. Waan tokko namatti qaburra ofii keetii ta'i argisiisi. Ta'iitii argisiisi. Islaamummaan akkasii jedhiiti actionii qabatamaatti practical godhi argisiisi. Maaliif teoriin isaanii jira waan ta'eef teorii isaa hundumatu makhluuqa kanatu dubbataa oola waan ta'eef akkasittiin ta'iitii mul'adhu. Kun salafii, kun suufiyaa, kun wahbiyyaa, kun maali jechuun abadan aabidiin islaamummaa sin guddisu, biyya sin guddisu, ekonomii sin guddisu, waa takkallee fiixaan baasuu hin danda'u. Yoo boolla keessa gannu deebise malee. Isiniin jechuu barbaade. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Egaa Abalqaasim nama akkasii ture. Kunooti meeshaan hojjechaa ture ilaaluu dandeessu. Yeroo inni dhukkubsataa yaalu Abalqaasim jedhama. Rahimahullahu rabbi sarraa jaallatu. Akkasitti namni seena qabeessi kun waggaa 1000 durati father of modern surgery jedhamee beekama or father of modern medicine akkasitti beekama jechuudha namni kun. Har'a addunyaan islaamaa iskoolaara nama akkasiifaa kana dhabde. Iskoolaara nama akkasitti waa qabatamaatti mul'isee islaamummaa nama jaallachiisuuf islaamummaa nama fahamsiisu islaamummaa namatti mul'isutu hin jiru jechuudha. Hundumtiyyuu ol ba'e qaala ta'ala qaala rasulullah ati azaaba seenta ati immoo kan jannataati akka waan azaabaa fi jannata harkatti baatanii deemanii laa inni kun hin ta'u jechuudha. Hin jirtu namni na sobsiisuu danda'us hin jiru kana. Kanaafuu inshallah walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Dhiifama yoon
wace.